بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجا برنوتا كن كيستي كقطع مفا كيستي ولما برني جرة واني كمبيوتر الردي ولتكماميت ننجرو وانتا harkaan qabuu danda'anii fi wanta harkaan qabatu hin dandeenye jechuudha. Wantoonni harkaan qabatu danda'an guutummaanuu wanta kompiitara walitti hidhameetiin jiru jechuudha. Ammoo ka harkaan qabatu hin dandeenye barnaamijjoota jenneetiin ilaalle jirra. Barnaamijjoonni suni bakka lamatti qoodaman nidaama kan kompiitaraatii fi barnaamijuu jenne jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa ammoo kan laallu waa'ee saxal maktabiiti. Kuni akkamatti shaashaadha. Shaashaa kompiitaraati kuni guutuunu. Laakiin ammoo barnaamijni asirra jiru barnaamija lama jechuudha. Barnaamija asaasiyyaa kan nidaama Windowsii wajjin dhufuu fi kan ammoo irratti gadi buufne jechuudha. Amma fakkeenyaaf nidaamni asaasiyyaan kan kompiitara wajjin dhufu tokko kompiitara, lama malafa, sadi shabakaadha, afur sallatul maxduufaadha, shanaffaan ammoo looxatu taxakkum. Kunniin ammoo wantoonni kanneen malee jiru kagaran jiru kunniin guutuun isaatu barnaamija gayra asaasiyyaadha jechuudha. Ka kompiitara wajjin dhufuu miti kan nuti itti gadi buufne jechuudha. Akkasi. Egaa as dhufne immoo jala gurraacha kana wanti jiru maalidha? Kun qaa'imatul ibdaa jedhaniini bakka jalqabaati maal akka ta'e darsii fuulduraa keessatti baranna. Kun ammoo bakka waa itti barbaadanii maal akka ta'e darsii fuulduraa keessatti baranna. Kunilleen shariixa al-mahaam jedhaniini maal akka ta'e darsii fuulduraa keessatti baranna. Kan ammoo agasitti jechuudha. Shariixa al-mahaam asirraa ka'ee agasitti jechuudha. Kunniin ammoo mantiqati tanbiihaati jedhaniini maal akka ta'e asirratti baranna. Taajiraatuun illee maalidha akka taate fuulduratti barannaa jechuudha. Yoo rabbiin achitti nuun gahe barnoota keenya ammaa kaarraa irra caalaan wanni isin beekuu qabdanii jechuudha. Gaazexeessatti wanni isiniif himu barnaamijjoonni bakka lamatti qoodama asaasiyyaa fi gayra asaasiyyaa ta'uu ka kompiitara waliin dhufee fi kan kompiitara waliin hin dhufin jechuudha. Akkasuma ammoo bakki kun sharii qaa'imatul ibdaa ta'uudha. Bakki kun ammoo bakka waa itti barbaadan ta'uudha. Bakki kun ammoo shariixa al-mahaam jechuu ta'uudha. Kun ammoo shariixa mantiqati tanbiihaati jechuudha. Kana taasisnee ammallee wanni fudhannu amma fakkeenyaaf kompiitara yookiin ammoo malafa kana yoo qabannu taate bakki asirratti argaa jirtan kunniin jechuudha. Kunniin maal jedhama? Qawaa'ima jedhama. Qawaa'imaadha. Kunniin ammoo adawaata isaati. Adawaata qaa'imaati. Kun anwaana jedhama. Kunis anwaana jedhama. Kun ammoo qawaa'ima jedhama. Argitanii? Kunniin ammoo malaffaata jedhama. Kunniin ammoo qawaa'imadhaan malafa bantaniiti. Argitanii? Akkasii jechuudha. Inshaallah yoo rabbiin jedhe barnoota keenya ka fuulduraa keessatti bifa bareedaadhaan kompiitarri malafa kana keessa waa hedduutti jira jechuudha. Fakkeenyaaf tanziilaat jedhu kana wanni gadi bu'u hundinuu bakka kanatti walitti qabama. Suuraan bakka kana gala, sagaleewwan bakka kana gala, lakkoofsonni bakka kana gala. Egaa ammoo viidiyoollee bakka viidiyoo kana gala jechuudha. Mujalladoon tokko tokkollee bakka kanniin galaa isiniin jedha. Akkasi barnoonni keenya ka fuuldura ammoo yoo rabbiin jedhe kompiitarri kun maal akka ta'e baranna jechuudha. Kuni maalidha? Kuni maalidha? Tamam. Kana ammoo yoo ammayyuu ka isin himu taate qorsiidha. Qorsiin fakkii maaliin beeyte nidaamni keessa jiru
fakkiin nidaama kompiitara ni isin kompiitara irratti gadi buufattanii irra jira jechuudha. Kiyama Windows 10dha. Fakkii Windows 10 irra jira kunoo kanaa wal fakkaate jechuudha. Isiin tana fi tana garaagarummaan isii maalidha? Isii tana yoo formaata gootan taate guutumaan guututti wanni isii keessa jiru nidaamni isii keessa jiru formaati ta'a jechuudha. Tana ammoo maalidha hojiin isaaniidha? Garaagarummaan isiidha maali yoo ka jettan taate isii tana yoo mubarminyi formaat keessa seeneeti formaata godhe malee formaatii hin taatu jechuudha. Akkasitti qabadha. Asirratti darsiiwwan kenna waa'ee manfadoota irratti manfada VGA fi HDMI garaagarummaa isaa kan jiru akkuma argaa jirtan jechuudha. VGA'n haada kana jechuudha. Haada kana inni kompiitara irraa shaashatti hojjeteedhaan sagalee hin dabarsu jechuudha. Ammoo wanti kompiitara keessa jiru guutuun shaasharra ni jira jechuudha. Sagalee ammoo kompiitara biraa dhageeffatanii jechuudha. Ammoo HDMI'n akkuma amma isin argaa jirtan kana isa kana hojiin isaa maalidha? Garaagarummaan isaa hoo maalidha? Waan tokko kompiitara irraa fuutaniitiin yoo shaashatti gootanii wanti shaashaa keessa jiru guutuun ni hojjeta jechuudha. Ni hojjeta jechuudha. Sagaleen illee akkasummoo kompiitara guutuun ni hojjeta jechuudha. Barnoonni keenya kanumaan xumurama. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.